goona le goon fuudhu yoonni fuudhelle waraana lijjee saraamu nam sappo goona haadha taas nam goonaallee sappa haadha taas lamaan kana waliin sidhale deebee guyyaan inni walti nyaabu kan inni walti jijjiiram dhibiin hin jiru akka inni fuula takko dhalatu tochi intal sabbo sabbin fuudhin intal goon fuudhiniin ammarmirra seera kan kaa'e durii namni akkuma shari'aa kan fuudhan malee wanni dhibiin hin jirtu siigalte abbaa gadaallee durii yoonni yakkellee wamchuuf tochanii amma guyya sila maqaan booranaatu caccabee badabbaan gadaa daawween irra dhowwate wanni amma abbaa gadaa namii wallaashimneef akkuma arguwan jenneefi maqaa isaa kanaaf sababa isaa kan isatti irra dhowwate namii hafe abbaan gadaa kabaja qabaatu akkuma argan ayyuuf abbaa gadaa ittiin dubbanneedhani durii akkuma namni akkamaa yoo fedhan buqqisanii waan fedhan sablatanii tochanii sulli amma bakka warra kaalee paaworii guddoo ta'an kennaniif hin dhageetumoo gar hin dhagaa akkuma saragaa absaro asirra kaa'ee seer waan cufa kaa'ee seer namuwaa kaa'ee namiwaa kinilmee laaftuuti akka hojja namii itti jallatu dhugaan barbaan waan dhuwa dhugaan gaafatan maan yoo siin fakkeenya nami himatte wanni isiisullee waan silaafuu naminu nama arguu danda'uuniti namu bitta waliin beeka yoo sii nam tokko takkan dabir bajetti isiillee namallee simu irratti hin dhayina gumitee taaf tolcha koppiliinki tolcha kun shabarachuu jirra simu irratti hin dhayina wanni waan aadaallee dhugaallee itti barbaaduuniti nami waallee namaliisaallee nam ceeru nam fokkoo nam laafaa waan hin jirrellee hin jedhu yoo amma nami uwwa siimat dhugasitti hin barbaadanillee gaafas kaawan namu waaku dhugaatti hin barbaadan wanni inni nami himate cubbuu taatii siiti siigalte seersullee gaafas kaawan duri akkuma namaa waliiyyan ammoo sun keessatti uwwiyaamanii seera keeyyanna nami uwwa kun isii jaba isii dhala qaroo isii dhala isum dhalteetillee walumaan dhalatte ayyuu kallee walumaan taana walumaan filamna yaama jedhan dhiirsalleen kuuftu ilmee dhalteelleen kuuftu tiillee nami kuuftu nabillee isii kuufu waan aadaan taate waliin taana yaama ennaan dhufuu diidee dadhabanii deettee hafte guyyaa sagal yaamanii dhufuu diidde amma jirra seer sun cufaa miishoo saree hin guddisinii jedha yeegi guddiftammoo yoo nami agabu bulche yoo duriyoriin jilloo sirra itten yoo ati sadeeffa sirra qalan yookaan hin guddisinii jedha miishoo akkat waan cufayyuu kabajaan bultu yoo nami baqsiin jedhe nam bargaafadhe taatani maan kun waan inni dhageetteni nam baq jennaan ati bargaafadhe ati lolaan dhuftee taatani akka nami jechallee wal obsu nama walimachuu malee karkaan nami waltiin deemu nam qarasida kayeegeedha ka gartan jedhin irraat malee nam qarasii arrabso kayeegee gartuun jenne si arrabse taate malee tasa taate haala arrabi sala arganii haa waanni tochuun garreedhanii akka nami wal jalaa tanallee seer gaafaso seer cufayyuu gaafas akka rabaan namii itti wal fiti kanni waliin fidam ka wal dhoor waan ka cufayyuu gadadaa wetan dhukkubsanii akka malee seeri jajjaba haawan marraaf bisaanii fakka waan ufi cuf waliin qaban akka laftan qabeen waaqesii kennatu fularri jirtutti jabeessitu akkas tochanii dubbiin tokko ta jedhameen ta'ini daawwe gobboo kaan amma isaaf dubbee dantachaa wa dubbata waan jedhe nadheen niitii ufi malee akka nabi tokkolleen hin dhiyaannee jedhe nama ammoo niitii isaan ta'ini dhiyaate waraana najjeesanii dhabbaan gadaa murteesse jennaan dubbeen kaan dubbiin tunnaan gal maan namarki dhiiga taana isiraaf mataatee ka mormilichoo kana nami wanan qatu silaafu lakki harka dhiignu taa'e maarraaf callaa dhiiraa'e annadheen dhageetti malee dubbi dhaga'uu jirtayyo kumdassa guddoo nadheen dhageetti malee ofii murteessuun danda'u edhe dubbee dandeecha nadheen taanam la yaamanii yaa dhufti coroortee duri haarilee wayimti yaa dhufti beekaatisumam seerittuman kana amma dubbee dandeecha maan jedhe isiin dhageetti malee dubbita murteessuun dandeenye dhabbaan gadaa daawwee gobboya murteesse innaa waan jedhuubu duri haarileedhani waan kanaa wayimti andu dubbachuu fedhe sila dubbi yaamuu fedhe dubbi daawwee gobbo dubbasuun sagalitti laamuu fedhe ta dubbe dubbum ta daawwee daawwum wanni daawween dubbatsuun nuu dhageettu dubbi dubbe fudhanne dubbi daawwee dinnee jette
dubbii dubbee fudhanne dubbii daawwatiin deeyye. Inni haallee muraadhi ijjee dalaydhe maan jedham goofti siin jedhee calliseedhe. Wanni aguma maallee boora keessatti namni lubbuu namaa dhaqee ati lubbuu jeesuuf mirgi qabda kanatti baadii abbo lubbuun ijjeesin jedhanii kadhatanii muraan bagataa ta'an. Asii galteeniti. Seera bagataa kan cufamu gaafas taakam wasu murteessanii akka seerruu akka namni ittiin bultissee ittiin bulan kachuuf gaafas kaan. Amma warra ayyuusu wanni achi yaa'uudhowwaniifi wanni achi yaa'uudhowwaniif warri kaan nam diidee dabre. Warra nam diidsuuni ayyuun kullee yootti daramellee garuu jaachi dhufee warra daramellee maanta seeraaf muura tantitaallee sirra darama. Tanaaf yookaan faawwalii ayee gaaf kan na bira yaad fayyada wal dhaba. Eeyyachi gabbuu ayyuun hin galedha. Namni dhoowwan kaalluun hin deema. Ayyuu callaaf bagadaa jechuun ayyuu beek. Bagadaa jechuun maali ayyuu lichoo. Lichoo keessa inni mata malee bagadaa jechuun ayyuu. Ayyuu irra guddaa malee inni ayyuu durii duub golboo buudhowwani. Achumaan dabraa jedhan. Namni dhuugii laf gaafa namni wal tajjila bobbaasaa talaamuu tayyoo duudeebee hin galedha. Achumaan dabraa. Achumaan ayyuun tuftii dabraa. Tanaaf maan dhowwan. Ammallee gaafa dubbatan sun golboo sun dubbiin sun irratti buune golboo asii dubbatanii seersu warra golboo sun waliin hin kenne jechuudha. Dubbiin asii galtu. Akkuma makka Itoophiyaan qubattu kanatti atiin beektaa laffuu gugadhan taa'ammaa mooyyalir deemtee carumtan gamgar Itoophiyaa gulaadha. Ganumirra murteessan malee achitti mura suni yookaan waasoo namni dhufe saakuu dhufe taanariffaa dhufe ormaa dhufe waliin waan hin murteeffatiniif asii galtu. Gadaan tanaa immoo seera kanaan abulanii malee wanni seera daawwe sun achi gatiin buusiniif warsunii waliin hin murteessin. Siin galle dubbiin warsunii waliin hin murteessin. Kana jiraaf waliin hin murteessine duuba akkasitti gabbuu dhowwan. Amma gada guddiyoo gobba yaamanii bakka akkasitti nuun cuftii tokkidhanii waarii of abanticha afaan ormaan dhuftee taanariffaan dhuftee wardaan dhuftee amuun nabdaa waliin waayuun dhuftee gaafa hojjaatu beeku muunyoon dhuftee damee agasii cuuf dhufe gaafa sila waliin kaafne seeree keen tokkidhanii buufatan gada guyyoo gobbaati beekta gumisu. Sii galee? Hin dhageetu. Indaga. Eeri jajjabaan itti haasunu hamga. Akkas wanni amma achi keessallee waan horii wal qabataallee waan horii wal qabataallee guddoo loona jabeessaniiti jedha. Loona jabeessaniiti jedha seera daawwessuun irratti. Wanni ati jabeessituufi loon bisaan malee ejjan bisaan lafirri ciisan eelirri ciisan akka tubeettu yoo ati gaal guldeemti gaalii har'armu jiru borbuun lafa dhibiidda reen akkas loon ammoo waan isaan dhib qabanii. Namni dhib qabullee waa barata loon horii sagalee xiqqoo hawwii amtuuti gaalii ammoo guyyoo horii sagalee guddaa hojii xiqqaati namni daalleessa ammallee lafi namaan hin qabatu lafirra namaan yaawa akka gaala loon qabatan abbaan dabballee qaalluun abbaan gadaa akka gaalii nyaanne sunirra murteessan akka namni loon kan qabate loon beeta lafirra deemu si dhowwe. Akkas seerii gaafa daawwesu waan hedduu jira akkas. Dansa absaara horii bulii deebanii mee namni siinoo gaafii qabaa itti gaaddisallee naga fuudhii guddoo badde gaaddisa irrallee siinoo nu dhageeta. Nada ga'u jira. Akkamatiin nageenyi si baraadhaayyuu baga deebite sooshaal miidiyaatti. Nageenyi badaa hangaafiin qabu waan afaan irratti booranni aflamii waan jedhamu tokko jira. Isa yoo natti himtee gaariidha jeetii barbaade. Si galte? Aflamii amma mana yoo namaa jennaani. Aflamii naan galle. Absaaro waan inni jedhe aflammii jechuun fakkeenyaaf nam jennaani jedhe jechuun aflammiin. Nama faala nam beektaa waan nama rabbiisa lama faanaan aflammee jedhan nam beektaa dhugaa dubbatu
waan sobasitti mee waan dhibe hojjetu ne beeluun kun aflammeeti nama afaan lama afaan isa tokko hin ta'in aflammeeti nama akkasii kaan beeku Murtoo murulloo. sunna deediyayyee harbuu mura wanta nama naqe Abro Oromia afaan sadii qaba. Tokko tokkee lamlamee fi sadii waan jedhamu. Amma aflamiin kunini mana yoo jette namaan jetta. Amma yoo ati waaqa jettee kara duubatti hogguu dubbistu immoo qaawwa ta'ani waan akkasii waan guddoo qaba. Kunini hin beektu yoo beektee jechuun kaafne. duuti koo tunini akkuma beenu aflammee jechuun nama afaan isa mal akka tokko dharaaf dhugaa waliin qabu namni garramu dhugaati namni garramu dharaati duuba ebeen lama afaan lamaan jedhan afaan kakkakuun tokkuma dubbitan ta'e takka lam jiraabsi jedhan afaan tokkumaan afaan nama kan feetaappee akkasuma eega wanni gara kanamii jejje Kan inni eege sadeeni maqaa kan wabeeta. kamikaa kun waati maal jedhini Waan inni jedhe tokkeessoo akkasuma jedhe yusi tokkeessoo lammeessoo waaqa yaamanii kaanii manaa yaaman jedha. Namaa yaaman jedhe tokkeessoon. wanni nama kuma kodhagaa Afaan gargalchaa. waaqechuun waaquma afaan warra gariilee nulle fa biratutti Unani makani inni qabu. Gaafadhu kutu. Warra karaa warra afran qalloo kanaatu tokko jedhanii akka keenya kaan tokkicha muluu isaan qaa jannaami. Inni sun gaafa teessiin hangalle bitaa. Warra harargee sun kophaa beekta. Duuba nuti tokkicha muluu isaan qaa goone waa tokkicha jechuu beekte. Tokko kaakonni isaan qaa janna lama qaa namaa mucharee tajannu sani isaan akka dhibiitti isaanis takkiyyeen rabbii guddicha jedha. Lammeeyyeen akkasitti kan isaan isii tanaatiitu siinoo duraa xiqqoo siinoo keenya bagana waan sii kaayyetti dabra. Absaaro afaan gargalchanii jira. Afaan Booranaani afaan beektaa afaan gargalchan amma ijoolleen dargaggeessii yoo garii hin jettillee la dhagaye dhawuraa faayidan. Wanni jechuun waan akkasii taatutti hin beeku taa'e nama takkaan qoqqoraa. Wanni garum kula beeku dhabu dandeenyaaye. Wanni garum fagul jedhani bitaa mumtalli afaan dubbannu nam wallagee kana bidi dhageenye tuukee dhufatu sun taatu summaan yoo keessan beekini hin jedhani. Si dhageessise? Afaan qortaa afaan waama maan jette maan qortee gaafatte. Afaan kurtaa jenna. Ormiin afaan kurtaa jedha. Afaan kurtaati. Mammaas. Kamiin afaan kurtaa? Gargalcha nu afaan kurtaatiin himna. Mee afaan gargalchi fakkeenyaaf. Aki inspire marsa jedhe tokko kotto afaan kurtaa jennaanu. Akkasi. Dansa. Afaan murtoo murulleessanii. Afaan murtoo murullee hamucaan gaafate sani warri ormaa afaan qurxaa jedha. Qurxaan ammoo warra afran qalloo biratti akkana afaan jajallisuu jechuun adda kutuu jechuu gartee kijibuu jechuu gartee waan akkasiiti ilaalanii qurxaa sana warri Maan siingalin? Afaan kurtaa sunini. Okay, gar Kenya halaalleen shengi jedhanii shengi jira. Haya.
tuseme oja wajete waan kana beta namsi bira hat tuseme nam guddafa habeeku yani namsun ka dhagan feene tokkofa beta afaan kan xiqqoo gargalchite dubbachuu dandeenya. akkasi murtoo murulle afaan waliigalle ayyee Sure afaan dhossaa booranii yoon se'u afaan shoorrii yerse. Afsaaro akkasumaayyuu. Men okay, afsaaro yabu. Qoomii adoo siin dabarsinuu idduutti irraa bu'e abbaa dhiiraa dhageeta. Rakkoon hin jirtu ayyee inni deebi'ee carraa naa kennitan gaaffii qabaa fi Dansa. Siinoo maal jedha? Beektaa jechuutiin amma booranni jechuutii miiliyoona aga 96 qaba. Jechuutiin tokkoon isaa jechuudha. Kunini walitti wanni tolfameeti afaan dubbanna jechuudha. Kanaaf immoo guyyaa tokko meen dhufaanii dubbadha waan kanarratti. Qommi sii qablee dhuftaa hin badde atini guddoo si dhabane dhiyoo kana guutuu. Yaa ammallee waan dubbatee immoo waan nama arga dhageettii dubbateen kunin immoo ganna dheertuudha beektaa aga ganna 6 fudhata. Waan boranni kunini ganna dheertuu waan deemuuf amma gadaa kana akka jettuun miti. Yoo akka jee guyyaa waliin dhufne waliin dubbanna. Eegi baallillee waliin garreeyyu. Baalli gadaa hin dhufne se'atiin kee booraan dhufte. Maqaa kan kee haallee jijjiirattee dhufte. Taap tolcha. Siinoo itti bilbilan se'ayyee galchumii nagaa nageenni badhaadhaa fayyummaa wal gulyaatu daaduu machaa'oo. Yoyya. Kama abba nageenni si badhaadha. Naga badhaadha galata badhaa. Namni kuneen. Aadaan Hin beeku. Na fakkaata. Yoo aadaan hariiroo sheekii malee waruuf hidhata. gadaa Tiyyoo lekki tasalaale. Aadaan hariiroo miti otoo atiin beekne anjoollummaa beeka aadaan natti taa'abboo hiyyaa isaa abbaa gadaa ila helikopteraan ta'etan immoo gaarii yaatan gaafkaa. Kambuullee naa fiduu diddan abboo maqaa doollee dhaba. Endaqee yaane. Kamboo fi maqaa doollee naan qifattani. Abbaan roofaati. Tamboo sila sii galuu maleeyyuu tamboo maqaatoo. Absaaroon ergenna eege. Absaaroo. Daraara ergeeyye daraara. Korontaati. Intalli tamboo akka nyaachuu feeti. Korontaati. Akka malee dansaa sun silaatti waan ittiin galachuu qabani. Dansaa absaaroo mee afaan amma afaanii gargalchaa kan silaaftuu kan waan irraa agasirra deemnu waqabna. Qabnu lakkee kan bilchaatu. Dansaa abbaa diimaa gaafii tante maal? Abbaa dhiiraa soorii. Absara Yoyya akkam fayyaa? Fayya baba. Nagaa akkam? Ya aguma waan jechuu barbaadu. Karaa tana dibarraa seen hordofu jirra. Akka seenaa himtee jirta seenaa daawwee gobboo dubbachuu jirta. Nu biratti illee akkuma abbootii tannee irraa baranne daawween gobboo abbaa gadaa 31 keessoo qabuudhaan hin jedhan. Amma seenaan kun waanuma afaaniin walti dabarsan malee waan qoranii dabarsan illee hin jirtu. Tanaan waan nun jedhan obboleen ta'e Boorana fulaa isaan tunuun gargar baanii daddash waraabbii nun jedhan. Hin godaannaa irra wal dhabanii lichuu hayyuma turkaa'ee yoo godaantanii ormii ta'anii warri kennan lichuu kan taakkaniitiin maqaa orma kan nuti baasan. Amma fakkeenyaaf seerri daawwee gobboo nu callaa osoo hin taakkiin gosa Booranaa keessaa Karrayyuun taakkitee jedha. Karrayyuun maaliif hin hormoomsin hin hormoomsitanii gaafinti tokkanaa. Duuba wanni waa warra duriiti naaf sillan bir hin jirtu. Yoo hin jirre
Wanni warri sun itti wallaaf warra gosa tokkootti amma karrayyuu ati itti deebite gimmaashii isii warda orma karrayyuu sibuun akki jirtutti asirrallee nama hedduun hin dhagaa sibuu buuba tamduri warri dabreen taane irri guddoon boran gamii tokkisii asitti hafte karrayyuudhaan kaan achitti hafte asitti hafte taaniin dabarte anam gosa horara warri jittaati warri keenya gimmaashiin dabarsuunuma gimmaashii fakkeenya waan bulchiisa tokko jira. Bulchiisa abbaa gadoo nami gaafas warri silaama abbaa baaburra fuudhu fedhu laale gise tokkocha warri argeessa jirgata fuudhu gise tokko warri finfinne jiru fuudhu yoo duri sun gise tokko warri huunno taanaanifa gara bombaasaa jiru fuudha gaaf nameecha wanniin akkas namirra marti isi namirra marti haa warri kun silaa irra maru warri kun jittuutu waan aadan ta'in dhibii ta'e warri gadaa ka sila baalli irra fuudhititi. Warri dituuneen warra maksila raabasun warri dideenaa kaalee nama lubooma kedhan qaama yookaan walii galanii yookaan illee lubooma dhiitti dhufanii naa warrummaa yoo si akka gadaa harkaa qabu yoo si amsila baalli fuudhu berqaa kiraaba kaanii nami waddee cancabse dheeti nami kaanii gosumisaatti dhufe walii nafee baradhati nama. Indeemina nu lakkisine dheedha akkasumaan lichoo dur kaanii. Licho taan taakkee dabe licho cuuleen seer taakkee jechuun eegi seer taakkee tallaa hormitaniisa warra hormeen akkasuma. Tawar suni warra amma hojjasummaa warra qaalluutii waliin dabnu karrayyuun dhibiin hin jirtu gochi cufachuun jirti warra hojjasum baalli fuudhu fedha kaabbaa eegato kaammallee balbal keessa madaalleedhaan kan warra kanatti kasila baalli namirra fuudhu seer sun cabse seer lichoo dideenaa yaa hormitaniidha. Sunam waan balbal tokkootiin warra karaa tokko yaa waliin hormeedhaan malee. Hagara safe hagara dabre wanni akka miiloo gosa dhibiin hin jirtu bee siigaltee dubbii. Dasa abbaa dhiiraa siigaltee fakkeenyaaf ormilleen balbala booranaa hedduu qaba harrayyuulleen hin jira haa warri jiddaalleen jira gosa hedduu jiraani atuu. Kanuu ajeejii keessa dhaladhee karrayyuu keessa. Ati karrayyuu keessa dhaladhee. Ajeeji karrayyuu keessa dhaladhee. Karrayyuu fakkeenyaaf akka sunqennaa dameen karrayyuu taatu sunqennaa taakka bolee oru keessatti argamti gosi jagdi galuu taakka mancituu akka mancituu tanalleen oru keessatti argamti. Akka odituu. Odituun isa garuu mancituun hin jirti isan biratti. Mancituun hin jirti. Daachaa macca hodeedha. Warri hanga farda hin jirti. Gocha kudhanii torba cufachi keessi jirtu taanari faanii beekaa reefu baanii tanu gosaanii mana balbalaanii mammaalee. Hangafi booranaatu achitu. Hangafi nuti achitu. Wanni warrum hojjasu warsumtu dhugeeffatetti mucaa ebelu hin jenne wal dhaga'ee waliin dabre haanii naf malee miiloon tokko kopha baatee hin jirtu bee. Akkasuma. Ayyee nagalta jirti galatoom. Dansa menami yoo gaafii dhibii qaabadhaa gaafadhu absaaroo warri wardaa warri ormaa olleen waliin jira. Gartee silaa maqumdurii deebisanii sila booran guutuu jedhanii wayya. Amma seer sulla kaasaniin gaafii qaba absaaroo gadaan cufiin yoo cufaa agartee wayi jijjiiram gada boruu guyyoo jijjiiram gada boruu madaya jijjiiran gada jaldeesli gada boruu gada liiban jaldeessaa jijjiiran mee gadaani yoo cufiin jijjiiramti jijjiira gadaa kana keessanutti absaaro network absaaro fula jijjiiran network lafaa sidaye ardaa rasaa waraana wanta illee hidhadhi mishibbi isa guduun fi sinnaar hidhadhi agarte. Baroobacha kaseetti waan irraa fatte qabda. Engadda Oromoon si marsitee achitti lubbuu si fiddi. Qaaluu keessaa gaafadhu. Ati qaaluun balbala hagamii buuran kee jira. Keessaa gaafadhu Oromoon engadda lubbuu si fiddee dhageetti gaafadheetteeyyu. Akkan jedheen bakka na qaabsiste tiyyoole ulfadhu. Absaar ulbay Oromoon lubbite
Si warri booran jiran kun fulachuu jira. Gosti boorana guddoo. Ali jedhan. Maaf Ali jedhan? Ali barbaada yaane. Ali si Aliin kunuu eenyu? Alaala. Ali. Baanderaan lachuu keettee bitaa baanderaan booran Ali jedhanii warri tokko baanderaa booran Ali jedha. Jidda Ali achisi haa. Jidda Ali. Wartee Ali. Booran Ali. Booran Ali illee haani. Ngarree baandera boorana. Waan siin jedhan. Wartee Ali. Gurgura Ali. Munyoo Ali. Wartee Ali. Boorana Ali. Ali kun eenyu jedha. Ali kaan barbaannee dhabne Iraanii galchinee horiine keessaa yaane iyyuu. Kanaafuu bakka tapha gaafadha. Dansa. Ngartuu baandera warra midhaasit kana. Ali jedha abbaan roobaa lubbuu dhufte yoo nan ta'in atti kuuca. Ani beeku bita warra suniin warra huccuu Soomaalii nurra yaa'u jirse da warri nu warra Oromoo irra ba'ee nu warra kan jedhu. Barnoonni warranni obboleessa keenya jedhan gurguraa jedhan. Wardaa jedhanii amma ka wardaallee ka Oromaallee harma kaani. Warri Soomaalii kee jirchuuf ka booran fakkaatu baandera qaba. Harar geebetta harar geebetta. Amaar keessallee hin jire Amaar kibbaallee hin jiru kuno gara Yewalloo Booranaa jedhani. Yewalloo Booranaa baatu baadiyyaanu minaamin jedhani afaan Amaaraatiinu afaan Amaaraa kan dubbatu. Ati kaasa gaaffii nati Kunis gaafatu. Tigreellee keessa hin jirra bitaa warri raayyaa Asaboo warri raayyaa kullee. Kaasa baroobaati absoora Aliin kun eenyu gaafadhu tokko jii qaaluu anaa gaafata. Absaar ooltee. Ali gurraachi ayya. Sani amma badubbii ati Ali san gaafadhu ani qaaluu sana qaaluu iyyuu nutti isinii hannee jedhama jettee warri. Akka gartee. Ila arargeena kan jettee iyyuu nu qaaluu qabna. Beektaa wanni tokko sila. Halluu Kun artiitti shobbike eegantili daare kun bare snack den janjamtu kun hariyaa bilii health beektaa. Jamtu spora dan burura. Yaa kun bilike beektu kun kalle sike boorana jechi kanayyuu Bara galam madana damana bara spora kunom jaakin kan gaafadhu. Snack papa min de gruna papa min de boorana dref nittini janjamtu lafa Abang baroba wallahi sata talakkisiiti. Wanni dokke nittini de gruna Acaltan qabda beta baroba bisna ka dukke channa dana familia. Familia sam karayu de hafilita tiltana riba spora dokke analete awewe dokke Siti yole faili ma dubbatati fanu ken dubbati jolle afanu ma jajjabeeffatu kuno laaleetu diralle wa malle jajjabeeffatu dokke irdiidaa fi bareentuma gosa keessa jirtuufi gosti muunyo yaayyaa gosa hagam qabdi asirra nu maxxansi ati qophaa'e dokke hain gosti muunyo yaayyaa irdiidaa fi bareentu jolle wardaa cuf nuyama jolle muunyo cuf jira inni si maxxansaati bakka guddoo san kaayisa abbaa roobaa amma asii muunyo yaayyaa balbalaa gamiif jalaa qaba asin maxxansi dokke irdiidaa fi bareentuuf cufa asin maxxansi abbaan roobaa keessa halaallatu dubra barbaada. Anamma tanariiba gala boorana ormenneen qabnu kuno waliin jirra afaan tokko dhageenna yeroo waan kan irratti jaaroolee argaa dhageettillee gabitaa dosila warri gadaa waan sun la kaafte beektam yoo gadaan kaafte warra kaniin ormisiisnu abooressinu. Warri duraan ormee hotte
gadaa dhiyeessuu hin danda'ani. Gadaan dhiiroo waan kana qajeelchituu jedhani. Akkasiin namni baratellee ni amma abbootiin gadaa fiixee cuuf ijoolluun baratte. Jirtu. Agartee. Amma nama ormeessuun jirtu amma beektee nama ormeessuun jirtu ammoo seersuu yaa kaasanii galuun dandeessaa dhufanii gumigaa nama ormeessuun lallabachuu guddisaan ni jirti ilma amala wanni na gaafachuu deemu raaba gartee amma bakka isaan dur waan jedhani warri harargee sun nuti dur raaba dooriin buluu turree jedha raaba dooriin amma booranni ilmaan raabaa jedha tokko jiisan achuma haala niitii raabaa sana raabii maal raabii nama qabaan qabatee moo nama otoo dhuga warraati raabaan bullaa jedhaniiyyu raaba dooriin bullaa jedhanii Raabadoorii bullechuu warra gadaa bullecha raabadoorii jechaani dooriin waan cufa baafatee kuus keessa bahee dabballee keessa bahee kuus keessa bahee agartee istaandaa amma beektaa baalli fuudhuu deemu doorii jedhani. Amma isaan dooriin bullaan tun ilaal wallaalli isaanii raabii maalii dooriin maaliin beekan isaan raabadoorii sun isaan bira siistaa. Amma raabadoorii namni akkamii bula gadaan buluutu gadaa jalatti wanni jira raabaa fi doorii wanni hedduun san jal jirti amma dubbiin asii wal dhoyti isaan kabette islaamummaani eegatti dhufte beektaa hin bulte warri ammaas waan gadaa kanaa sifirraa lakkisee cuftisi islaamte islaamummaa tanaas beekta 100% kaka isaan beeyne jira amma hadiisa quraana kan beeyne jira amma wanni asirra wal dhayitiin akkanatti asirra wal dhaantuni wallaala beektaa itti himuu dandeenyu amma qaaluu badhaate qaaluu somaaleerraa dhufe qaaluu kunoo arabarraa dhufe isin oromoo miti jaanii wal dhahaa jiran isaan baay'isii jecha dhaggeessa. Akkasii barsiisuullee dansaa wanta taphtaa ijoollee harkaallee maashinii qabdu maashinii hirkaa warra mootummaatti utubaan gaaddisa kana raabadoorii namni warra gadaa fuudhuu deemu filaatoo ambooranii raaba gadaa agarta raaba jira gadaa jira gadaan warra baay'ee warra ammaa bulchuu jirkan raabii warra xiqqaa jala kana amma abbaan gadaa ganna harkaa 8 fuudhu raaba ganna harkaa 20 mallee fuudhulleen illeeni absaar ol ba'e. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Inni ormaani warri ormata kana aadaa buuran jedhee ilaalaam garri qoota teettee baate. Ijoolleen ormaatu buuran achi kunet warri fuuloo Somalii keessa Somalii dubbatanii achi qoota nurra bahuu jira. Now, like Orman Warte, we are part of Borana Gutu. So even in Kenya, like we should unite and identify as Oromo instead of Orma Warte Borana. Yeah, like Somalis. Afan Borana Ninjiro, Afan Urma Ninjiro, Afan Kili, Afan Oromo Jedeli, like Somali. Ishini Nawal Lokotisha Kapti Amount, they still identify as Somali. They say it's Somali language.
like you never hear of Ogaden, of Darod, of what, of Hawiye, no. Like they have dialects, but they say of Somali. Okay, Yeah. sababi akkas jedhanii Somaliin durmaan jedhan ado Somaliin hin bahinu sun durmaan jedhan afaanuma fakkeenyaaf sabboogoon durallee waan jedhan hin jiru agartee Somaliin dhiyoo dhufte ado Somaliin hin dhufinuu gosaan yaamanii warrallee. Yeah, so like Oromoni historically, now they were identified by their clans. Wari Borana Nini Kosanuaveni, like they used to live as clan. A moment because of their language, they speak Farajini or missionaries, Washington, or even of two, like they call them Galas, or sometimes Borana. Galas, mostly Galas because of the language. But the Garinani, Abbasaaroo boodatti anaatu siistamatti Oromoo jedhamne siistamatti amma fudhanne amma absaaroo kana gaafii kana baafanneeti sanii waan kana warra keenya waan kana akka gara gaggalche keessaa sitti absaaroo gaafii qabaa gaafii biyyatan warri karaa harargee waan jedhan እንደዛ ሲባል ደግሞ አሁን በምን ማስፈራራት ጀመራችሁ? አስተላለፍ ይላል። lakki nuti qaalluu booranaa halitanii jirtu odditu iddoon qaallu harrayyuu beerreen qaallu maxxaarriin qaallu haraara kanaafuu nuti qaalluu shan qabna qaalluu jeesoo munyoo yaayyaan qaalluu isin kannee jennee asirra walloon qaalluuni dhugaadha booran keessa warri karaa barii bara'aantu jedhanii karaa bareen tokko ni jiranii jennee fakkeenyaaf harrayyuu beerreeni qaallu warra gaarii nyaanne jedha asitti halee abbaa mudaa cabcaa tokko jira akka gara gaggalchaan argee keessa natti dhaabate jaarsi kana jaarsa maattu dhibafata Absaaroo fulaa jijjiiradhu neetworkiilee አሁን ማጠቡ በቃ ጠዋት እንጨቃጨቅ ነው። warri qaallu jedhe kuni warri kuni kullini bareetuma waan ilaaltu like that's why I said Booran guutuun kuni gosii bareetu birrii qaba like they have many bareetu colors yeah so I think that jaarsi keessa gaafannaa jechuun bareettumii kunini akka amma sabboogoonaa nami garii akka paartii fudhata akka hunda dhaloota yookaan akka obboleeyyanii akkasii fudhatu ammoo ka bareettuu kana boorana bareettuun kana jaarsalleen gaafannaa bareettuun kana jaarsin gaafannaa because booranii yoo eebbifatu barii nagaa warri nagaa warra ollaan nagaa bareettumii nagaa bareettuun kana booranii yoo weeddisu weeddu keessa dhageenne eebbi keessa dhageenne akkasuma yoo gumite ammakki jedhe harrayyuun bareettumaan jedhani aadaa yoo harrayyuuni bakkanuma olii sanii booran keessa dhufee miti amma akkatti booran harree simannee bisan barooba amma mee hanga jaarsi ol bahu qaalluun bareettumaa ta ilmaanii irdiidaa fi bareettuma taanaribaa keessa jirtu hagam dokke Utbasus. Sadi. Karara. Karayua. I think there are four. Abadira termin tahu. Karara metani baret
akiyatti galessadeen hin waamani. Karrayyuun keessa hin jirtu galessadeen. Galessadeen jechaan biratti garjeeda karaara meetta karrayyuun keessa hin jirtu. So karrayyuun biratti bareentuun inni baanu fakkeenyaaf fakkii booranni bona gargoodamu biratti irdiida yoo bareetu garuu akkuma barooban jedhe abbootiin tennallee yoo kadhatan isaan akkam jedhan barri nagaa bariin nagaa jaarsi nagaa jaartiin nagaa ilmi nagaa intalti nagaa qaro maan jedhan mallee waaqnu dhage qaro kanarra qajeelchi beeka dubbii qajeelchi ni diriirsa qajeelchi ilma abbaa qajeelchi noor bareetu matiyaa rabbii kadhiya bariin nagaa marra bisaa musimee jedhani amma bareetu tararmatti hin beekan jaarsi gaafa malee Abaloba wanto ke baradi gosin ken ka warta ni gos baretu tibek. Adini I think gosi borana kutu kuni baretu dawa. Like that's what I think because from what I know, like Morikana, like we used to be one. So gosi sanitani chofi watila to like majority from where barentu kasarufa. Karayuni gosi boranati. Karayun gos barentu ti abadira. akkasum jedhe laal bareentumi amma boorani akka reefu jaarsi jallisan akka lama qoodamne gaafa lolaa sakka gaafa lola waan dhibeessan akka lama qoodamne hafuudhaaf jennee ebeen gosa hedduu tana yaamne kana yaamne 15 gargar qoonne akkasi sabboo goona taanee jedhe sabboo goona utuu taanu kana harrayyuun leeni sabboo taate warri jidda goona ta'e akkasi jalatti dambenoona dhufte kaan immoo digaluma xaabii qoodaman warruma karaa bareentumaa saniifi warruma karaa booranaa saniifi abbaa liibee jechuun abbaa liibee jechuun kabuttoo qabdi amma butuuni abbaa liibee jechuun warra waaqaa sanii warra guutuu jechuun warra waaqaa waaqa callaa beekusan warra islaaman ta'e kiristaanan ta'e waaqeffataan jedhu beekne warra guutuu jedhan abbaa liibee jedhan amma iyyooleetanirra siidara For a 7-year-old, gosti keep washing gently, booran keessa no maadhani scrubbing. If the area is already clean, e.g., you just bathed the child an hour ago and the skin is still clean dry, you can skip the wash and just reapply. Want me to give you a step-by-step quick reapply routine for kids so you don't have to wash fully every time? harrayyuu qood sabboo sadedeenii daran akkasiin akka sungulallee harrayyuun bareettu maayedhan Here's a quick reapply routine for Fovigen calamine lotion on a 7-year-old without doing a full wash every time. 1. Ormaa Remove jechuu old jirtu lotion. warrilleen Use a clean, soft, damp cloth to akka gently wipe away beektaa the dry gosti pink coating from the bal'oon affected kee area. jirtu No soap needed bareettuma unless the skin ammoo is visibly bareettu dirty. qofiseu 2. Pat dry. Use a clean towel to dab, not rub the skin so it's warri completely dry. gaafasii Calamine won't stick well to damp skin. gosedduutu wal bulka'ee 3. sullee keessa Reapply fresh jaarsiin lotion. gaafanna Shake the bottle. I think And then even layer over the itchy or irritated spots. booranilleen kee Let it air jiraatu dry before beeku putting kan clothes keessa back on. qulqulleeffanna 4. yoo Keep the area clean between applications. kan Avoid keessa scratching. hubanna malee Use loose, akka oromoo breathable cotton biratti clothing to reduce irritation. bareentuuni warra This way, ba'aa you're jedhanii giving the skin a full booranii soap and warra water scrub yaa every jedhanii single akkasiin time. gargari But you're baasanii still making sure the lotion is kallee applied on hin clean skin gaafanna so question it works markii as kennina intended. If you want, I can make a print-friendly chart for twice daily calamine use, so you can stick it on a wall and follow it easily. waan jo warri bareentoo kuni bareentoon namaa jedhanii lakkaawwatanii qalloo eenyu dhale bareentoo dhalee siin jedha bareentoo eenyu dhale oromoo dhalee siin jedha goda deemanii aadami galchan lafa booranaa tan akkasiin jirtu nuti amma kula kaawwatu abbu torba lakkaawwatu booranni
jedhanii warri achii sun bareentollee lakkaa'u oromoo dhaabbilu ebelu jedhanii dhalee tanaan amma warra waliin fixaa jira gartee bareentoon kunuu namni hedduu bira namaa mitii jechuu jiran akkuma gartee booranii namaa mitii jedhu san amma saboo fi goona booranaa dhalee siin jedhan amma asitti booranii akkamitti dhalee isaanii qoodaman qoda shaniin qoodaman asila dubbiin sii galtee abbaa rooba akkas amma isaan bareentoo kanayyuu nama tolcha nami maqaan bareentoo hin jiru ammoo isaan nam tolcha nama dhalee tolcha nama dhalee warra karaa barii jiru haa warra karaa booroo jiru akkas malee wanummaan lama dhalaatuun hin jirtu amma jaarsirraa qulqulleeffannaa abbaa gadaa hedda abbaa roobaa jaarsa argaa dhageetti hedduu gaafannee beektaa geestii ta'e jala kaa'e waan kana rikoodii godhiitii geestii ta'e jala absaarotti bilbila reemoo akkamii as jal jiraayi sheerii tolchaaf jaarsallee foloo tolfadhaa murtee warri as kee jirtanii taap tolchaa topliin killee tolchaa dharaariyyaa foloo wal tolfadhaa warri as kee jirtanilleeni foloo wal tolfadhaa waan hedduu walirra barachuu dandeenya mee barnootii kun haa itti fuufnoo hin geenye maan jettan ሌላ የሰጠችው ስራ ይቀጥል ብላለች። wanni isaatu yara akkiste amma sila akka kiyyatti akki አንዱ goonu isa guyyaa teetti bilbillee boru saandeeyyo abba rooba አላስፈላጊ ነው። borsaanderee guyyaa seenna guyyaa sa'aa seennu nutti mijaarsatti nu dhahiiti bakka neetworkiin dasaan jirtu gartee ciqilfadheen amma isaan birallee beektee laftee halkanii minnaayitiidha beektee jaarsinis jaarsa lafti sunis hin beekta ሁሉም ሰው kanaafuu waan ሲታመም እሷ kanaafuu ጋር ነው የሚሄደው። jaarsi haarafu nummaan akka dandeenyu walirratti akkuma beeknu haan qaqqaaqne kaarsiin baatu duuba boru saandee waan taateef jecha boru nu yaami jaarsi. እንትን አይቼ ነበር ልጠይቃት እያልኩኝ ረሳሁት። የአሳ ዘይት yaada gumiteen isanii kan yoo gaafii ነገ qabaatanillee እንሄዳለን። gaafadha ወክ ይሆናል እናንተ jabiir እና በቆሎ እንበላለን። አለ እኮ ደስ ባለፈው እነ በዚያ ዋሪዮ ገዝታለን። አኮ ራሱ nagan fuudha warri ተጠበሰ። geestii baatanii ስትሬት ፉዶች እኮ ይበዛሉ እዚህ ሀገር ደስ ይላል። wariyoo turii siiftii egaa akkamati አሁን ትናንትና ሻወርማው ደስ ብሎ እሳ በልቼ ናኦሊ ነበረ። ቄሮ ደስ ብሎኝ naoli ዶሮ ስጋ yeeti maqaa akkamiitiin በዶሮ ስጋ ትናንትና ደግሞ ደስ ይላል። ደራርቱን ወደድኩት። ደራርቱ ነው nageenya waraana kamee ሻወርማ goraan የእሷ አበል ተመቸኝ። እኔ ደግሞ yoo የእሷ yakkamati አበል Nagawadaadha ne takkilleen xiqqoo laaftuu ne takkiinti tunar munjal jira moosanon dhagaa. Alleeni nama akkas saada akkas beekunini አንተ አልበላም borum waasoo kana booranuma ammoo laakini booranii waan akka saadaa aadaa sun guutuu akkas hin beeknu nu warri garana kun 200 ነው። ammoo waan guutuu barannee waan guutuu dhaga'uu jirra ሁለት akkasa barachuu ማለት jirra አንድ ነው shaama የሚባለው ግን ሁለት ሾርማ አለው። waan dansaa ችፕስ yoo አለው። akkasii akkasaan baranna akkuma dansaatti nu jajjabeessita dhageessaniin akkuma dansaatti fufuu በቃ አሁን qabdanii ለእኔና ለአንተ እራት ይሆነናል። dhaabinaa torbaan አንዱ torbaan ማለት hin ነው jettani 200 አንዳንድ እንበላለን። barachuu qabna በቃ barachuu qabna ግን maan ቄሮን ደስ jennaani አለው ዶሮ ስጋ ስለሆነ booranii በላ maan jennaan warri garana አኮ jaaloliin ግን እምቢ gurguddoo አለች። turii አኮ nuun dura አዲስ ta'an ነገር dumaan dabarte warri gidduu ሸተነ። keessan tokkollee warra aadaa bakka miishu akkas beekuun inni ባለፈውም karrayyuu warri ከነደረጀ ጋር jiddaamaanii wongo sun gaggabaabdu san beek በርገር malee aadaa ተብሎ guddoo akkas sun achi akkan oole sun የእሷ ነው ቴካዌ urumachi gaarii የመጣው እኮ dirree ምንም subbaa ሳትሆን oromoo garkeessanii abbaa beeka
እሱ አዲስ ነገር አትሞክርም። lakini waan hedduu barachuu jirra waan hedduu dhaga'uu jirra gargaaruu kan dhufna inshaallah wanta jabaadha sanillee kun እንደውም olaale ከስጋ ይልቅ moorri chicken warra waasoo irra ቆንጆ ነው አይደል? namni aadaa deebi'u jiru kan argu jiru ዶሮ warri ነው keenya ka wardaa ka chicken ormaa akkum dansaa agartee irreechalleen dhufanii amma waggaa har'a lamaa abba dhiiraa አሳ takka ራሱ irreecha እኮ አለ። dhufte አሳ ራሱን ijoollee ይገዛል። ormaa ani waliin ture asitti sanii maxxansa አሳ horii ከፈለክ ተጠብሶ pichaa suni ካልፈለክ barbaade ደግሞ ራሱ arbirri kaa ይሸጣል። waliin የሚጠብሱት ture ይሸጣሉ። ijoollee interview tolchilleen qaba ያው በስ በየስትሬት viidiyoolleen qaba kasii ጠብሰው viidiyoo የሚሸጡት sulleen አሳውን maxxansa ይሸጣሉ። diima fasaya diima hasan fa waliin jirtani አሳ diima አሳን fa'aa ፕሮቲን ነው waliin አይደል? jirra lafteen asuna waa dheeraa angaruu takkan deem kan speech tolchi kana eenyu maqaan suni footoo isaanii harka qabda armaat isfa ammallee jaarrolee hedduu jaarroleen gosa gara ormaa kunuu hedduutti dhufe footoo usmaan guutuufa ammallee gurbaa dheeraa qalla tokkoon sirbisaa innilleeni isfa ammallee አሁንም መርፌው ልደግመው Rashid Bonayya fa cuf wal argine warwaasollee akkasuma wal argine አመት isanilleen jabaadha agartee isanii warra waasoo kanayyuu irnamii aadaa deebi'uu jedhaa deebi'uu jiru የለም እሷ በእንትን ነው የምታመጣው። warrilleen isanirra barataa kunoo አያውቁትም warrillee waan inni edha dhageessanii nulleen aadaan beennu amma barachuu amma aadaa deebi'uu barachuu jirraa jedha jaarroleen kennaa duuni hin jiru amma amantii fudhatee aadaa keessa bahee jira. እሷ ጋር ነው እኮ Akkasidha. Gam keessanillee abba dhiiraa atiinki waan amma gadaatti deebi'uu jiran malee wanni akka mata buufatan wanni akka gubbisaa wanni akka moggaatii in jira አሁን ደግሞ wanni አላህ aadaa ሄድን tolfatanii ደግሞ maanti ማስወጣት ነው አለ ደግሞ sun gara garkeenallee dhugaa waan akkasii durii dhageennee garuu kana beekta gama amantii kanatti deebinee xiqqoo aadaa fi amantiilee wal bira garuu amantii ta'een amantiin islaamaa biratti እዛ aadaan yoo ካናዳ amantiin የሚወድ ሰው እንትን walitti አይሆንም bu'iin rakkoo hin qabu. አያበረታቱም። isan guutumaa guututti ሰው እንዳይወልድ ነው የሚፈልጉት አይደል? amantii warri nami cufaa kabaadiyaalleen kadiraalleen amantii Yeroo fudhatee amantii musliimaa fudhannee guutumaan guutuutti. guutumaa guututti wardeenni ormii munyoo cuuf jecha Waatillee walumaan qubanna. waanillee Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu Dhiiroo yoo akkami sana badiiraa. የሚበላው Yoo ግራ yaa'e ገባው። Yoo yaadda. Akkam abboo. Dassaaddareen jawaate. Abboo wallaa onana bitta si dhaabattee biqiltee barbaadan ta'ee ጥሩ ሆኖ እኮ ችግር አንዴ ፍርፍሬ isi adabati namni ata ittisa አንዴ ሽሮ ግን ምንም inni lula nuu baheni gaaddisi haisaati Profaayil alaabaa Oromoo qabu. Jedhaa badiiraa. የስት ነው ጫት badira gara long time I think friendly waliin ture badira ture yusi እና Gaaddis ምን keella guyyaa tokko tokkoon seenaa eegsumatti qubnaan qabsee. እንዴት ነው mati የሚመስለው? nakkisi እነሱ kun እንዴ qabne Dagaatti faajji kanatti faajji baqqala faajji arxaan waan abbaan dhiira kanaan mormaa kun akkasitti garbaa qabsaruu dhaabu jira doonii. bita waliin dhagaa ture absaaroon nu jala bu'i እነሱ malee እንዴ akka malee badira akka qoomni sii kenneen argaaddisii keessan lamaan Ayyee. argaaddisii keessanii bareeddumaati
ormaati qamuunyooti hawaatati wani kun cufa furanuma haa ta'u mee gaaddisi keessanii gaaddisarraa waan beektu nu barsiisi. Ora mabaro yo. Bara Arbegete. Kuman chief. Arbegete. Doya bideskia. Respected. Akabizade. Salute. Akamale sanjal debe sancha kasas isano gordo fujiraye. Lafutaan jirta iwadi. Lafutaan jir. Qarri laangee. Akka kan daga deemar mu jiraaye. Dola nu buqiftaan yaa gasre. Amma ollaan guddaani mooyal moo. Mooyal. Waan dansaa lakki. Bineensa kanaan reejan walla. Akkasi reejan isa olla keessan garre ollaan kakkee karumaa wal arginee wanni kan dhageessee beekta garammaa guutiyyeetti wal argine. Beesaa koosaa ollaan kiyyaarma. Isa duuba akkasi. Kabisa intala tuusu na bodu walla. Akkasiyyuu. Jiirani. Okay, hankee sumanii eessatti dhiyaate? Yoot misaajida. Misaajidi 50 mita. Ollumaan ile. Inni United Nations kana ganne duubee jirta wanta isa jaartamoo. Mini amaaliti ammoo ijoollee takka soomu akkan sooma. Ijoolleetu qabda. Ijoollee takka soomu jira ammoo laakiin alhamdulillah yaa maaliti. Wanta salakki ijoolleen investimentii beekta ijoolleen qara populationii kee dhiyaate beekta gadaa kura jaarsu horanii beekta labsii dabarsanii. Dhuga wallahi ijoolleen sadii digriin qabdi ammoo laakiin hojiin jirtu malee. Keenya maati lamjee. Keenya laf namichuuf soome. Haa ta'u jechuun lafti kun guddachuu jirti. Laakkun guddachuun laakkum namillee jala jaaruun kun baalaansii tolchaa sirkaalillee hojii ijoo wanni laalaa akkasiin hin deemu. Laakka gurbaamaan jiran sun bira dabre ta'e numaan nuu dabra. Abbaa dhiira. Akkasii koomminteeti. Gaafi obboleessi keenya reenjan nu gaafatu suni yoo gabaabsa asii duralleen gaafi sunaaf saaroo gaafadhe akka seenaa nurra dhageenye seenaan tun akkuma asin dur dubbadhe seenaa mijaawaa ka qoranii hin dabarsini waanuma afaaniin dhaloota dhaalchisan yookaan oral literature akkuma dhageenyu obboleeyyan ta'e fuula isaanii gargaarbaadha dadda shoraabiidha garuu dadda shoraabii qofa osoo hin ta'in fuulaan isaan abbootiin ta'e na qubatanii nu dhageenye akka madda olaabuu akka meeqa